Ashamaar ka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessan akkam jirtanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha mana samoona maarii gusan isinitti agarsiisee dhufeeyyuu annaa akkasii kanan biraa itti qaxxalamee kan ijaarame jechuudha. Kanaafi lassanaasaa dheengadda xumuree jira. Rabbi galata argatu karaa duubaa maarigee gaarafsiisuu bichaatu naafe kinoo muka gidduu kanarra qoxaariitu jira. Mana wayitii tachii ka'ee irratti godhame qoxaarii waan ta'eef nuti immoo qoxaariin kaasnee amma kinoo akka kanatti lassanamee jira. Sinitti mul'ata abdiin qaba garuu hin beeku waan akkasa. Inni addaa ta'e maaliif akka ta'e hin beekne. Kinoo akkuma agartan kana lassanamee jira. Qoxaariin muka kanarra jira. Kilaasii wayii qo'ame achi isinitti agarsiisa. Kinoo kilaasii wayii kana siin mana achaanoo siyaasee as keessatti ni jira. Meeshoota as keessa naqee jira. Kun meeshaa kiyya. Shaanxaa fa'aa jechuudha. Innaa gara natti guuree kunillee kilaasii biraati. Manni biraa immoo asirraan jira. Kirriin wanniidha iddoo kana immoo iddoo qoraan itti tuule isinitti agarsiisu. Kinoo akkanatti rukutee qoraan bakka kanatti tuulee jira. Yaa namni hoggaa hojii hojjetu asirraan immoo karaa shintibeetii dhaqanii. Annaa akkana fakkaataan siniin jedha gibbiin kiyya. Sinittoo mul'achuu baate soorii siniin jedha. Shankoorri kunillee ammuma akkana ta'ee duraan bareedaadhaani. Erga dhufe ani irraan dha'u ijoolleen nyaatanii xiqqoo keessa haphatee jira amma ganaan dhaabafananii. Akkas fakkaataan siniin jedhashi. Yoo wanti sirriitti isiniif hin galle jiraate immoo as jalatti koomentii jalatti barreessaa na gaafadha. Bishaan kana keessa bishaantu jira. Akkuma isinitti mul'atu kana keessa bishaantu jira. Isinitti agarsiisa qofa. Maalidha? Wayinaan ulfaatan shi wanni dhanatti godhamee jira. Agartanii kuni gara tuubboo sagaleeti. Tuubboo sagal natti fakkaate okay. Maaliif iddoo keessatti akkas goote jechuun gaafii isinitti ta'a. Bishaan kana yeroo duraa boombaa raasaa tokkoon kinoo kan sibiila raafamu kan baadiyyaa san isa hojjedha jedhee ka'e bishaan ba'uu dide jechuudha yeroo sanitti yeroo nu barbaannetti. Bishaan sirma ba'uu dinnaan cufuu isaatis immoo nu maraare bishaan akka nuti barbaannetti dhufuu dide. Kannaa tuubboo sanii wanni goonannee achumaan itti galchanii ergasii immoo akka gaarii dhufe jechuudha bishaan. Erga bishaanichi dhufe immoo boombaan kinoo ergasii nu galee jira asitti. Hin goonu jennee dhiisnee achumaan dhiisnee kinoo amma bonallee as keessaa waraabbatan namni garuu daa'ima naamnaaf bareedaa miti of eeggannoodhaan jechuudha shi. Cufuu isaa nu maraare bona baay'inaan bishaan hin jiru waan ta'eef biyya keenya yeroo bunaa iddoota akka nama fayyadaan siniin jedha shi. Annaa akkasii as keessaa wanniidhaan tushaadhaanii jarri kaafaan murtee tushaadhaan ni gottotama isiniin jechuu jaaladha. Boombaan monkinoo asitti nu dhufee jira. Garuu yeroo maran dhufu boombaan biyya kanatti jirti har'a. Asitti boombaan nu dhufee jira akkana fakkaataa. Annaa akkasii safara kanatti wayyaa miiccinaa. Kinoo as keessa goommanan facaasee gaafa ga'ee isiniifan fidee dhufashi. Dheengadda goommanan qotee facaasee inoo asirra qofforee geeshota nagini gizeenanani deemu sanaan dhaabe ergasii oomee qarraa murame jedhalla. Dhugaa baay'ee tokko das nama dhaqu amma isinitti agarsiisa sirriitti. Kinoola. Hedduu takka namatti tolashi. Annaa akkasii geeshoo warri biyyi keessan iddoo keessan geeshoon ta'e akkana fakkaata. Shankoora kana immoo sirriitti namni as takaakkala. Kana
kanaaf jennaan wanna siniif hin galle yoo jiraate maaf akkas gootee maaf bakkanaa maalinni minaa warri jettanii waan gaafii isinitti ta'e homaa rakkina hin qabu gaafii nagaafadhaa isinii deebisaan siniin jedhaa amma ta'e tokko isinitti agarsiisa natti fakkaata gibbii kiyya hagaaraatitti immoo yeroo biraa waraabee isinitti agarsiisaan siniin jedhashi sooriyaan kana raafe okay gaafii tokko moo namni lama nagaafatee jira waa'ee suuqii waa'ee hojii minaaminaasan Naa akkuma kootiitti hoggaa biyya namaa jiranii hojii maal hojjedhu maal godhu baay'ee tokko nama dhiba waan ta'eef yaada namatti ta'a saabii namatti ta'a isiniif wanni ennaan siniin jedha isiniif anan waraabaan siniin jedhashi akkasii akkana fakkaataa guyyaa gaarii oolmaa gaarii gara suuqii deemaa jiraan siniin jedhashi turtii gaarii